Naannoo Oromiyaatti caaseffama duraatiin godina Gujii jalatti kan turte aanaan Goorodoolaa caaseffama haaraadhaan gara godina Boorana Bahaatti dabalamuu mormuudhaan jiraattonni aanichaa mormii dhageessaa turan itti fufeeraa jechuun jiraattota aanaa Goorodoolaa keessaa tokko sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraata aanaa Goorodoolaa ta'uu isaanii ibsanii namni tokko nageenya qofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan gurmaa'insa godinaa isa duraatiin mootummaan yeroo ibsu aanaan Goorodoolaa Boorana Bahaatti hin dabalamne jechuudhaan ibsaniiru. Yeroo jalqabaatiif gaafa miidiyaan naqsanu aanaan Goorodoolaa godina Gujii jala ba'e Gujii bahaa jechuudha. Eegas deebi'anii qalaa barreessanii aanaan Goorodoolaa kun gara godina Boorana Bahaatti gaddeebi'ee jedhanii uummatni guyyaa sanii nuti Gujii jalatti ol deebina malee godina Booranaa jalatti hin deebinu kan jedhu uummati ganda 21 mana mariitiin intalaa gandarra barreeffatee fidee komii kana gara mana caasee Oromiyaatti dhiyeeffataa tureera. Hanga ji'a afuriitti hin deebine. Aanaan Goorodoolaa baatiiwwan 4 darbaniif gaaffii dhiyeeffachaa turus qaamni mootummaa deebii sirnaa hin deebisneef jechuun jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko jeequmsi aanicha keessatti itti fufee jira jedhan. Koomidiyaatirra mootummaan gaaffii isaanii hin deebisneef osoo isaan gaaffii kana gaafataa jiran bulchaa isaan bulan turan humnaa ugguranii fuudhanii hidhanii eega bulchaan hidhameen duubatti uummati mufatee mufii ofii agarsiisuu jalqabee daandii cufuu jalqabee loliin ka'ee bulchaa malee koree hundaa'ee gisee tokko xaraganii hidhanii eega isaan guyyaa lama uummata ooleen duuba koree haaraa aangoo fiitii fedhii fiitii dhufanii jaaratanii humna waraanaatiin jechuun waraana qabatanii osoo jaarataa jiranuun asiin koree jaara asii uummata dararanii hidhuu jalqabanii dhaanicha hidhicha reebicha uummata achiin duuba bishakkoo ka gaafii kana gaafateen baqataa uummati nagaa kammoo hidhasaa dura dhaadan kakkaawame malee kaaga kumuruun dheeta saatii sanirraa kaasee uummati gara baddaa gadi baqate hawaasi sun eega baqateen duubatti jeequmsa jalqabee daandii cufuu jalqabee konkolaataa uummataa gubuu jalqabee daandii irratti tarkaanfii gosa adda addaa fudhatuu jalqabee. Namni kun itti dabaluudhaan haalli aanicha keessa jiru yaaddessaadha furmaata waaraa barbaadas jedhan. Kun bulchaa hin qabu eegaa immoo bulchaa filatanii duuba bulchaa uummatiin barbaadu hundaafuu muuziqaa wayii dhufan irra filanii komiin kun eega ka'een duubatti jeequmsi dirree jeequmsaa ta'e Goorodoolaa keessa dhaabatuu hin dandeettu deemuu hin dandeettu daandii sochiin hin jiru konkolaataa uummataa waraanaa ajjabamaa. Hoggansi fidanii ammoo guyyaa nama doorsisaa uummata amma Goorodoolaa baqatee baheera gaafiin hin deebisne chaffeerra gaafa isaa dhiyeeffatan dubbisanii caqafamuu hin dandeenye duruu gaafa caafeffama OBN magaalaa gootuu dhanuuti keessa hin jirru. Kanaaf wanni hundaan gara Booranaa deebisanuuf hin jirtu waan ta'eef Gujii jala bullaa jedhamee bitamee gurguramee loliin ka'ee haga ammas uummata sassaagganii mariisisuu hin dandeenye haga ammaa uummata bosona keessa jira magaalaa keessa ammoo guutuu cufa. Guraandhala 20 bara 2015tti manni marii mootummaa naannoo Oromiyaa godina 21ffaa bifa haaraadhaan Boorana Bahaa gurmeessuunsaa ni yaadatama. Gurmaa'insa kana mormuudhaanis godinaalee fi aanota hedduu keessatti hiriirri mormii jiraattotaan gaggeeffamaa tureera. Sababa kanaanis lubbuun namaa darbuu jiraattota aanota mormiin keessatti gaggeeffamaa turerraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas aanaa Goorodoolaatti rakkoon kun itti fufeeraa jedhan jiraattonni. Obbo Geetuu Culuqqee bulchaa aanaa Goorodoolaati. Gaafa jalqaba elektirooniksii miidiyaan ibsamu adoo ibsaniin ture duubarra ammoo xiinxaa irra deebamee laallame jedhamee karaa mootummaatiin dabalataan aanaan kun gadi buluu qabaa karaa jedhu deebamee Boorana Bahaa jalatti akka citu taasifame. Uummati sun ammoo achi jalatti hin bullu kan jedhu dabalataan ammoo kan murtee godinas murtee mootummaati jedhee fudhateen booda achi jala buluu nurra hin jiraatu nuti ol cinnee buluu qannaa kan jedhu akkaataa kanaan gaafachaa ture. Irra deebamee gara mootummaatittis iyyachaa ture waan iyyataa ture san ammoo mootummaan Oromoon tokko murtaa'ee jira. Godini kun godina tokkummaa Oromooti qabachuu qabu. Komii hawaasaa akkuma jiru ta'ee inni kun ammoo ilaalcha Oromoo addaan fageessu karaa jedhuun deebii kennee murteeffamee irra deebi'u bulamuu qaba. Lamaan Oromoodha tokkummaa Oromoo jiraachuu qaba. Achuma jala buluu qabdanii karaa jedhuun gaafa kallattiin kee'amu fudhachuu hin dandeenye jecha. Obbo Geetuun mootummaan hoggansa aanaa gurmaa'insa kana akka uummanni hin fudhanne taasisaa turan jedhe hidhee jira jechuun ibsaniiru. Bulchaa aanaati itti aanaa bulchaatiif hoogganaa waayira paartiifi kan to'atame namoota kanarratti eega fudhatameen duuba dhalattootuma naannootiin deebi'amee akka jaaratu taasifame gaafa namoota kanarratti harkaan fudhatan uummati sabboonaan gosaa kan ta'e ammoo nurraa hidhame. Nuti Boorana jalatti hin bullu. Rakkoonni nagaa akka booramutti galamee namni baddatti galee karaa irratti masiina sochii awwaajamee mata kana kan baddatti ba'u kan daandii cuuf kan qabeenya socho'aa qunnamtii godina kanaa qabu kan daandii socho'u daandii asfaaltii irra gubachuu qabu kana kallattii irra keeyaniin duuba uummati kun ammoo nama kana malee hin bullu. Nama keenna hidhamee qaamni amma ijaarsu godhame kun kennaa miti kan Booranaati ilaalchi gosummaa caafitti ba'e uummata qabsiifamee uummati daandii irratti ba'ee qabeenya
sochii konkolaataa daandii intarnaashinaali Finfinnee irraa gara Nageellee deemu isa kanarra dhaabbatee akka gubiinsi raawwatamu qabeenyi mileenaan laaqqamu waan fe'ate wajjin waan harkaa qabu wajjin kallattii kanaan amma nageenya aanaa kaboora'uu fi ergami kennamee kallattii kanaan namni karaa bahee waan kana raawwachaa jira. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaa ture amma kara qabbanaa'u jira garuu qaamni akka kana raawwatu ammallee kaala bobba'ee ala keessa jiru jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa tibbana dhimma gurmaa'insa godinaalee ilaalchisuudhaan caffee Oromiyaa irratti akka ibsanitti murteen murtaa'e duubatti hin deebi'u. Qaamoleen dhimma kana tuttuqan tokkummaa Oromoo diiguuf kan hojjetan jechuun ibsanii jiru. Obbo Shimallis itti dabaluudhaan fuulduratti caaseffamni godinaa hin jiraatu ganda aanaa fi naannoo malee jechuunis ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa dhimma hidhattoota duraanii meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu irratti xiyyeeffannoo akka kennuu qabu Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Jimaata darbee Adoolessa 7 bara 2023 naannoo Beenshaangul Gumuzii bakka Gilgal Balas jedhamutti haleellaa sibiilota irratti raawwatameen wal qabatee jiraattotaa fi hanga'oota naannichaa wajjiniin dubbachuu isaa kan ibse Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa haleellaa namootaan 8 galaafatee namootaan 16 madeesse sana kan raawwatan miseensota garee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz duraanii akka ta'an ibsee jira. Gareen kun waliigaltee bara darbe ji'a onkoloolessaa keessa taasifameen hidhannoo isaa hiikkatee gara jireenya nageenyaatti kan deebi'e akka ta'e ni beekama. Daarektarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Daani'el Baqqalee adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu qaama nageenyaa fi tasgabbii buusuu ta'uu isaa ibsanii adeemsichi akka hirmaannaa uummataatiin deeggaramu gaafataniiru. Itoophiyaan naannoo Tigraay, Amaara, Affaar, Oromiyaa fi Gambeela keessatti sagantaa hidhattoota duraanii 200,000 amma 300,000 ta'an hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii uummatatti makuu hojjechaa akka jirtu kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaaw harki caalaan hidhattoota duraanii deebisanii dhaabuu Tigraay keessatti xiyyeeffatee akka jiru eereera. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii dhiheenya akka Itoophiyaa daawwachuudhaaf deeman gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen ibsaniiru dabalata qabna. Biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gidduutti marii roobii dheengaddaa Adoolessa 12 bara 2023 taasifame hordofuudhaan hooggantoonni lamman marii isaanii Finfinnee keessatti itti fufuudhaaf akka waliigalan Ambaasaadder Reedwaan Huseen ibsuun isaanii beekameera. Hooggantoonni lamman yemmuu dhiyeenya kana wal arguudhaaf deeman dhimma Sudaan irra darbuudhaan waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii gidduu jiru irratti akka marii taasisanii Ambaasaadder Reedwaan dabalanii ibsaniiru. Guyyaan pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Itoophiyaa daawwatan ifatti kan hin ibsamne yemmuu ta'u, daawwannaan isaanii kun erga wal waraansii mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabame sadaasa bara 2020 booda isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi bitootessa darbe keessa ibsa kenneen miseensonni humnoottan ittisa mootummaa Itoophiyaa, humni ittisa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnoottan naannoo Amaaraa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti sibiilota irratti yakka waraanaa raawwachuu isaanii akka ibse gabaasni Kennedy Abaatee kun yaadachiiseera. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti tibbana ka'een namoonni 4 du'anii 10 madaa'uun himameera. Dhiyeenya kana naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiru babal'achaa deemuudhaan roobii dheengaddaa Adoolessa 12 bara 2023 godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti raawwatameen balaan kun qaqqabuu isaa jiraattonni ibsaniiru. Maddaawwan hospitaalaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsa kanaan miseensonni humna ittisa biyyaas madaa'anii jiru. Jiraattonni naannichaa tokko tokko lubbuun siviilotaa kan darbuu danda'e sababa humnoottan mootummaa aangoo cimaa fayyadamuutiin kan ka'e akka ta'e himuu isaanii kan ibse gabaasni Masfin Arraagee dhimma kanarratti deebii qaamolee mootummaa argachuudhaaf yaalii gochaa akka jiru beeksiseera. Hooggantoonni biyyoota ollaa Suudaan waa'ee wal waraansa biyyattii keessatti furmaata barbaaduudha Masrii magaalaa Kaayirootti wal gahaa jiran lola akka dhaabbatu waamicha dhiheessaa jiran.
Yemmuu Kaayiroon walgayii waa'ee Sudaan keessummeessaa jirtutti lolli qawwee, dhodhoohinsii fi sagaleen xiyyaarota waraanaa magaalaa Kaartuumii roqomsiisaa akka ture kan ibse gabaasni madda oduu Ajaansi Firaansi Pirees hooggantoonni Masir, Itoophiyaa, Eertiraa, Chaad, Sudaan Kibbaa, Riippaabilikii Walakkeessa Afrikaatii fi Liibiyaa akkasumas bakka bu'oonni gamtaa Afrikaatii fi Liigii Arabaa waa'ee wal waraansichaa fi dhiibbaa inni biyyoottan naannoo irratti qabu ilaalchisee mari'achuu isaanii gabaaseera. Walga'ichi gareewwan lammanuu gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'ee fi akka daandii saaqanu kan gaafate yommuu ta'u, Pireezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Siisii biyyoottan ollaa Sudaanii namoota wal waraansa jalaa baqatan simachuudhaa fi keessummeessuu isaaniitiif galateeffatanii hawaasni addunyaa lammiiwwan Sudaan gargaaruudhaa fi waadaa seenee akka hojiirra oolchuu gaafataniiru. Pireezidaantiin Chaad Jeenaraal Mohammed Idris Deebii biyyi isaanii torban tokko keessatti lammiilee Sudaanii qe'ee isaanii gallakkisanii baqatan 100,000 fi 50,000 akka simatte walgayii kanarratti ibsaniiru. Walgayii kanarratti kan argaman Pireezidaantiin Riippaabilikii Walakkeessa Afrikaa Faawustiin Archaangee Ta'uudeeraa waa'ee meeshaalee waraanaa daangaa biyya isaanii qaxxaamuruudhaan gara Sudaanitti ce'aa jiranuu kaasuudhaan akeekkachiisa laachuun isaaniis gabaasameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gama isaaniitiin akkaataa yaalii gareen biyyoottan ba'a Afrikaa yookaan IGAD taasisaa jiruun dhiibbaan dippiloomaasii akka itti fufu yommuu gaafatan dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed gama isaaniitiin ittuu harki humnoottan alaa keessa hin seenin rakkina Sudaanii fi falli siyaasaa barbaadamuu akka qabu gaafachuun isaanii gabaasameera.